Tole daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan egaa ayyaana masqalaa bara 2014 sababeeffachuudhaan waldaan duukaa bu'oota kabajaa jira. Akkuma beekamu ayyaanota manni kiristaanaa keenya waggaan dirree irratti kabaju sababeeffachuudhaan kabajaa akkuma ture ayyaana masqalaa bara 2014 kanas haaluma beekamuu fi ho'aa ta'een faaruudhaan gara dirree masqalaatti malaa jirra. Qophiiwwan asiti hanga dirree masqalaatti jiran hundumaa kan isin biraan geenyu ta'a nu waliin tura. Goli gotati argame fannon waaqayyo goli gotati argame fannon waaqayyo goli gotati argame goli gotati argame fannon waaqayyo arsa agarsiise Goli gotati argame fannon waaqayyo 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 galate famada ma barabarati galate famada Amma barabarati moti dati amma barabarati moti dati amma barabarati moti dati Honda duras kanjirtu lafaf samina dubbatu hondi darbis ni jirata yaaka kosuf galata baran indango Bangonke, Elile Sufarada, Kote Duroke, Amma Barabarati, Motidati, Amma Barabarati, Motidati, Amma Barabarati, Motidati, Balisa, Motidati, Warrikalis Motitura, Darbanero, Rangeran, Tony Pio Kesoni. लेकिन फमाने दोने बरने बारता बारवा दरबो बराल हाथ ने जरा था मोती बराबरा अम्मा बराबरा मोती राते अम्मा बराबरा मोती राते गमोनी समीर राते निबार बतू में काके थे हेलमान नमाज देवना सेवा के सुसे पेटमो दलोते Bela Kursita, Hatunya Kanarate, Yusuf Akata, Amavaravarati, Motidati, Amavaravarati, Motidati, Amavaravarati, Motidati, Amavaravarati, Motidati, Nadira Kanjersu, Lava Samina, Dubasu, Hundi Darbini Jirata, Yawaga Kusif Galata, Baran Dangahu, Olfin Fangoke, Elile Sufasada, Kade Fulake, Ele Amavaravarati, Motirate, Amavaravarati, Motirate, Amavaravarati, Motirate, Amavaravarati, Motirate, Warikale Motirate, Darwaniru harajrat, belkuni yogesani, lekin saman Hinduani. Dalani dalatan, warradat, asini berata moti barabarat. Amma barabarat moti rati, amma barabarat moti rati. Amma barabarat moti rati, amma barabarat moti rati. Ergamoni samirati, ribasatu makatiti. Ilman namazil bukana, suwa kisi sirritaf. Durat
yoomsite reelaa boosita addunyaa kanarra eenyu siin qixxaata ammaa baraabaraatti mootii daate ammaa baraabaraatti mootii daate Tole daawwattoota keenya egaa mana keessan taatanii sagantaa keenya hordofaa kan jirtan amma sagantaan imalaa gara dirree masqalaatti taasisaa jirru akkuma itti fufetti jira. Tole ayyaana kana ilaalchisuudhaanis ibsaa fi gaaffiiwwan garaagaraa gochaa deemna jechuudha. Gaaffiiwwan nuti kaasnu irratti deebii nu laachaa ibsa nu kennaa kan nu waliin deeman hayyuu afaanii luba badhaasaa Tolaa Firii ta'u isaaniif gaaffii dhiyeessaa isaanis yaada isaanii nu kennaa kan waliin turru ta'a nu waliin tura. Abbaa keenya yaada keessan nu kennu qooduudhaaf fedhii waan qabdaniif baay'ee ulfaadha jecha maalummaan fannoo gabaabumatti akka barsiisa mana kiristaanaa keenyaatti maalidha? Hiikaan isheen kennituuf yoo fayyuu dhala namaa wajjiniin seenaa mana kiristaanaa keenya waliin wal qabatee fannoon akkamittiin ibsama? Maqaa Abbaatti kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkotti ni amanna. Uummanni kiristaanaa biyya keessaa biyya alaa jirtan ayyaana kana kabajachaa kan jirtan hundumti keessan duraan dursee baga Waaqayyo ayyaana ifa fannoo isaatii kan bara 2014tiin nagaa fayyaadhaan ittiin isin ga'e jechuun barbaada. Egaa akkuma beekamu hiikni fannoo maal kan jedhuudhaafi hundumti keenya akka beennu fannoo jechuun hiika lama kan qabudha akka mana kiristaanaa amantaa ortodoksiitti. Inni tokko mukarraa kan hojjetamu mallattoo eda'umsaa kan qabu fannoo yeroo jedhamu kan gooftaan keenya itti fannifame jechuudha. Inni kan biraan immoo jireenyi kiristaanaa yookaan qormaati kiristaanaa irratti immoo fannoo jedhameeti kan inni hiikamu. Egaa hiika kana lamaan keessaa har'a kan nuyi kabajnu fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos itti fannifame isa mul'ate waan ta'eef fannoon maali kan jedhuudhaaf gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos samii irraa gadi bu'ee muka fannoo irratti fannifame namoota biyya lafaa kanaaf Waaqayyoon walitti araarseera. Egaa fannoo isaa kanatti kan hinaafanii warri Ayuudootaa immoo fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fannoo irraa bu'ee eddan awwaalame booda isa iddoo hin taanetti dhaqanii tulluu lamaan gidduutti dhaqanii awwaalaniiru. Kanaaf haala kanaan guyyaa irraa kan immoo fannoon kan itti mul'ate waan ta'eef kabajama jechuudha. Egaa asirratti kan nuyi beeknu fannoon nuuf hiika guddaa qaba sirna kiristaanaa keessatti. Innis maali yoo jenne fannoo jalatti giiftii keenya qulqulleettii dubroo maaramii kan arganneedha. Inni biraan immoo muka nyaatee dhalli namaa akkuma dogoggore ammas immoo muka fannoo irratti fannifame dhala namaa akka inni fayyise ni hubannaa jechuudha. Kanaadhaaf hiiki fannoo gabaabaadhumatti hiika akkasii of keessaatii qaba. Tole abbaa keenya ayyaanni kun egaa badee argamuu fannoo gooftaa keenya faana wal qabateetti kan kabajamu. Kuni sababni isaa barsiisaatiin maal fakkaata? Egaa akkuma beekamu fannoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irratti fannifame guyyaa gaafa jimaataadhaa dhiiga isaa irratti dhangalaase sun namoota fayyisaa waan tureef addunyaadhaaf ifa waan ibseefi Ayuudoonni ittiin hafanii fannoo gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos dhaqanii tulluu Yerusaalem lamaan gidduutti awwaalaniiru. Egaa inni awwaalame kun waggaa 300 booddee immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qulqulleettii illeenii kaasuudhaan mootichi Qunxinxinoos ilmi ishee bilisummaa kiristaanotaaf waan labseef sababa sanaan fannoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos damaraan damaramee ixaanaa wajjin kadhannaan taasifamee dhaqee iddoo sanatti golboobuudhaan fannoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos guyyaa har'aa kana fulbaana gaafa 16 kan kabajnu kana aarri ixaanaadhaa achitti golboobee iddoo fannoon jiru argamsiiseera. Guyyaa borii immoo qotuunsaa jalqabame ayyaanni kun gaafa 16 gaafa 17 kan inni ayyaaneffamuuf kanaaf jechuudha. Harka kun ol geessaa har'a reefu ol bahee dukkanicha keessaa yaadni koos deebihee eenyummaa koos baree karaan jireenya koo wangeelaan diriiree karaan jireenya koo gama naraabadhee biyya badeessaatti gammachani dhaadhi karaani hoolicha waaqayyoo isa turoon mukaa abaarsi seetana isaan
darba ulfina waaqayyo harka kun ol geessa harrarri fuun bahee dukkanitti keessa yaanni koo deebi'ee eenyummaa koo baree karaan jireenya koo wangeela karaan jireenya koo isa jaalladheen miti isas na jaallate jireenya isaan namneef jedheenaaf jaalala isaas argee karaan irratti boqonnaan argadhiisammoo ulfina waaqayyo harka kun ol geessa harrarri fuun bahee dukkanicha keessa yaanni koo deebi'ee eenyummaa koo baree karaan jireenya koo ajaa'ibsiifadhee seenaa eenyummaa koo galaana Yordaanos wayyin hafuura qulqulluu jedhama lammeen koo Yesuus Kiristoos ulfina waaqayyo harka kun ol geessa harrarri fuun bahee dukkanitti yaanni koo deebi'ee eenyummaa koo baree karaan jireenya koo. Tole abbaa keenya ayyaana faana damaraa faana keessumaa ol qabate mootittiin illeeni beekamtuudha. Seenaan barbaacha fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoosii fi mootittiin illeeni jiru maalidha? Egaa akkuma beekamu qulqulleettii haati keenya mootittii Elleeniini nama abbaa ishee fi haadha ishee irraatii waa'ee amantaa kiristiyaanummaadha. Waa'ee maalummaa fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos kan baratteedhaa fi jaalalli Kiristoos jaalalli fannoo Kiristoos namummaa ishee keessatti kan wal fudhatee jiru amantaa gaarii nama qabdudha. Egaa mootittii Elleeniin kiristinnaa qabattee jiraattu iyyuu malee yeroo jaarraa jalqaba duuka bu'oonni kaan keessa bara 34tti yeroo fannoon gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhokatee ture sana waggaa 300 kiristiyaanotaa fi mirgi walabummaa waan hin turreef waggaa 300dhaaf dhokatee ture. Garuu bara ishee keessa abbaa manaa ishee wajjinitu jaalala waaqayyoodhaan jireenya jiraachaa turanii abbaa manaa ishee naggaadee ture. Abbaa manaa ishee kun nagadaaf biyya biraa gaafa deemu biyya biraa deemee daldaltoota wajjin waa'ee warra manaa isaanii yeroo haasaan warri manaa isaa amanamtuu akka taate dubbate. Yeroo sana daldaltoota keessaa tokko immoo lakkii dubartoonni amanamuu hin danda'aman kan jedhuuni yeroo isaanii wajjin wal mormanii yoo haati manaan koo amanummaa dhabdeef ani waanan daldala keessatti argadhe kana hundan gassii dhiise jedhee isaanii wajjin morkii keessa galan. Yeroo kana namichi inni isaa wajjin wal morme kun gara mana isaaniitti deebi'ee hojjettuu mana isaanii goyyomsuudhaani qubeelaan harka isaanii kan isaan ittiin gaa'ila isaanii dhaabbatan sun akka jalaa fudhatu taasise gara mooticha gara abbaa warraa Elleeniitti deebi'ee kunoo kanaan wal fuutanii kunoo mallattoon kun kana miti yoo gaafanni gaafatu abbaan manaa Elleenii baay'ee gaddee gara manaatti gaafa deebi'u ishee wajjin wal dhaban. Egaa edda sanaa booda saaxinii hojjechiisee dhugaan keessi haa baasu jechuudhaani garba yookaan galaana keessatti dhaqee gate. Yeroo kana galaanni kun immoo ishee fuudhee ka'eetu karaa Galaatiyaa dhiyaadhaan dhaqee ishee baase. Yeroo kana biyya sanatti mootii ta'ee kan jiru Qunisxaa kan jedhamu fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos galaana keessa argame kana yeroo baasee ilaalu dubartii bifti ishee gaarii taatee fi kan ayyaanni waaqayyoo ishee irra jiru arge. Yeroo kana inni ishee fuudhee mucaa Qusxinxinoos jedhamu godhatteef. Mucaa kana immoo amantii kiristinnaa barsiiftee guddiste waan ta'eef yeroo mootii ta'u inni yeroo sanatti kiristiyaanotaan mirga labse kiristiyaanonni biyya sana keessatti mirga argatanii isheen immoo kanatti fayyadamte fannoo gooftaa waggaa 300dhaaf dhokatee ture sana argachuudhaaf barbaacha eegalte. Egaa haati keenya yeroo barbaacha kana eegaltu iddoon itti fannifame kun tulluu sadii ta'ee guddatee jira waan ta'eef hin wallaalame. Abbaa Kiraakoos kan jedhamu jaarsa biyya argatte iddoo fannoon gooftaatti dhokate kana gaafatte. Yeroo kanatti abbaan Kiraakoos tulluu kana sadan keessa akka ta'e ni dubbatama. Garuu immoo eessa akka inni ta'e hin beeku jedhe. Yeroo sana ergamaan Waaqayyoo qulqulluu Raaheliin dhufe Waaqayyoo kadhannaa ishee dhaga'ee fi akka isheen subaayee qabattu akka isheen Waaqayyoon kadhattu yeroo argu sanatti akkas godhii
damaraatii ixaanatti dabalaa luboonni kadhannaa godhanii haala kanaan Waaqayyo iddoo fannoon isaa dhokatee jiru isinitti mul'isaattiin jedhe. Haala kanaan isheenis guyyaa gaafa 16 damaraa damarsiifteetu ayyaana arraa isa kabajnu kana taasifte. Eddasii booda golboomni ixaanaadhaa dhaqee iddoo sanatti mallattoo sana argisiise. Illeenin edda sanaa booda fannoo gooftaa Golgotaatti mana kiristiyaanaa ijaartee kabajaan keessifteetu isheenis immoo ulfinaan boqotte. Mootittii Illeenii jechuun nama Waaqayyooti. Ayyaanni Waaqayyoo kan ishee irra jiru jaalala fannoo gooftaa kan qabduudha. Eebbi ishee hunduma keenya irraa bulu ayyaanni kun kanaaf ayyaaneffama. Egaa fannoon gooftaa kun maaliif dhoffame kan jedhu nami kaasuu danda'a. Egaa waan inni dhoffameef waan biraatu hin ta'in wangeela Maatiyos boqonnaa 12 irratti akkuma arginu namoonni amantii qabanii karaa baay'ee fayyaa turan. Amma dubartiin waggaa 12 dhiigi ishee dhangala'aa ture. Shaashara wayyaa Kiristoos xuxxeeti kan isheen fayyite. Edda gooftaan fannoo irraa bu'ee booda dhiiga isaatiif foon isaatiin fannoon sun qulqullaa'eera waan ta'eef fannoo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kun namoota fayyisuu jalqabe. Yeroo inni namoota fayyisuu jalqabu Kiristoosiin inaaffaadhaan kan awwaale isaanii waan ta'eef ammas deebisanii fannoo Kiristoosiin bakka sanarraa kaasaniitu inaaffaadhaan naqanii fannoo gooftaa Yesuus Kiristoosiin awwaalan. Awwaaluu qofaa miti kan nama gaddisiisu labsii baasanii manni Yerusaalem keessatti argamu hundumtu kosii mana isaatii hareegatu dhangalaasa ta'u gogaa iddoo kanarratti akka inni dhaqee gatuuf labsii baasan. Egaa waggaa 300 guutuudhaaf fannoo gooftaa dhoksuuf fannoo gooftaadhaa awwaaluudhaaf yaalan. Asirratti uummanni kiristiyaanaa hundumtu dhugaan keenya kan nu jalaa dhokate, dhugaan keenya kan nu jalaa awwaalame, Waaqayyoon yoo kadhanne, abdii yoo kadhanne, abbaan dhugaa Waaqayyo dhugaa kan baasu isa waan ta'eef kun iccitii baay'ee barumsa baay'ee nu barsiisa. Haala kanaan fannoon Kiristoos kanaaf kan inni awwaalame jechuudha. Keessumaa waa'ee fannoo wallaaluutiin shakkuutiin gaaffiin garaagaraa amantoota keessumaa hordoftoota amantaa ortodoksii ta'anii fi kiristaanota irratti gaaffiin ka'u jira. Keessumaa fannoon fayyisaa keenya warri fannootti amannu ni fayyina fayyineerras kan jedhu jira. Fannoon maaliif sagadama kan jedhu gaaffiiwwan shakkitoota wajjin wal qabatanii ka'an jiru. Wallaaluurraa kan ta'e ta'uu danda'a. Manni amantaa keenya gaaffiiwwan akkas shakkiitiin ka'an kanarratti maal jetti? Egaa akkuma beekamu dhuguma wangeellumti qulqulluun maal jedha ergaa qulqulluu Phaawulos gara saba Qorontos isa jalqabaa boqonnaa 1:18 irratti waa'een fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos warra itti amananiif abdiidha jedha. Warra itti hin amanneef immoo gowwummaadha jedha. Namoonni baay'een wallaalummaa isaaniirraan kan ka'e, gowwummaa isaaniirraan kan ka'e waa'een fannoo gooftaa kan isaaniif hin galle, waa'ee fannoo gooftaa irratti kan gaaffii isaanitti ta'u jira. Fakkeenyaaf maal jedhu? Shugguxii abbaa kee ajjeesee in jaallattaa'u jedhu. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin fannoon hin ajjeefne. Inni kan du'e jaalala isaatiin lubbuu isaa kenneeti malee fannoon Waaqayyoon hin ajjeefne. Akkuma wangeela irratti barreeffamee jiru immoo fannoon bara kakuu moofaa keessa kan cubbamoonni irratti fannifaman ture. Edda gooftaan irratti fannifame garuu dhiiga Kiristoosiin foon isaa qulqulluun achirratti waan bismaaraan waraaname yookaan waqarame waan tureefi qulqullaa'eera humna kiristiyaanaa ta'eera. Kan ammoo Efesoon boqonnaa 2:16 irratti maal jedha? Lola fannoo isaatiin ajjeeseedha. Du'atu fannoo Kiristoosiin du'e malee fannootu Kiristoosiin ajjeese miti. Kanaaf uummanni biyya lafaa irratti Kiristoosiin amanu hundumtu kana hubachuu qabu. Kan biraa immoo ergaan ani dabarsuu barbaadu maayin ergaa abbaa keenya qulqulluu Phaawulos gara saba Filiphisiiyuus boqonnaa 3:18 irratti maal jedha? Namoonni baay'een fannoo Kiristoosiif diina ta'anii deddeebi'uudha. Fannoo Kiristoosiif diina ta'anii deddeebi'uun namarra hin jiru. Jaalallee fannoo Kiristoos ta'utu nurraa jira. Maaliif? Fannoo gubbaa irratti kan arginu Kiristoos, fannoo gubbaa irratti kan arginu foon isaati, fannoo gubbaa irratti kan arginu dhiiga isaati. Kanaadhaaf nuyi ituun beekin diina fannoo Kiristoos ta'anii akka hin argamneef jaalala fannoo Kiristoos, maalummaa fannoo Kiristoos hubachuutu nurra jira irraan kan hafe gaaffii nutti ta'uu hin qabu. Nami Kiristoositti amanu hundumtuu fannoo isaa abdachuu, humna kooti jechuu ittiin dhaadachuutu isarraa eegama. Achumaan immoo akka mana kiristiyaanaa amantaa ortodoksii Itoophiyaatti akkuma kabaja sagadaadhaa qulqulleetti haadha keenya giiftii maaramiif qulqulloota tolootaaf akkuma sagan fannoo gooftaa Yesuus Kiristoosiidhaa fi sagadi kabajaan ni sagadama. Maaliif sagadama kan jedhuuf duraan durseetu Kiristoos dhufee biyya lafaa irratti hin dhalatin fuula dura
iddoo miilli Waaqayyoo jirutti isaaf sagadaa jedhee qulqulluu Daawit raajii dubbateera. Miilla Kiristoos iddoo jirutti jechuun iddoo miilli isaatti hoqarame, iddoo harki isaatti waraaname, fannoo gubbaa waan ta'eef fannoodhaaf sagaduun ni barbaachisaa jechuudha. Kanaadhaaf fannoo kabaja sagadaa Waaqa jenneetu hin ta'in fannoon Kiristoos humna keenya jennee sagada kabajaa kan nuyi sagannuuf kanaaf jechuudha. Tole daawwattoota keenya irra deebi'uudhaan baga ayyaana masqalaa bara 2014 geessan jecha ergaa gabaabaa tokko isin biraan geenyee walitti deebinaan waliin tura. Fannoon Gooftaa Yesuus Kiristoos humna keenya, fannoon Gooftaa Yesuus Kiristoos fayyisaa keenya. Warri yeroo isaan ganuu nuti garuu itti amanna, amanneerras itti fayyineerras. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos guyyaa jimaataa fannoorratti fannifamuun kabajamaa foonsaa muruun kabajamaa dhiigasaa lolaasuun kan eebbisedha. Fannoon mukarraa, sibiilarraa, meetiirraa akkasumas warqeerraa hojjetamuu danda'a. Fannoon mukarraa hojjetamuunsaa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa jimaataa waan mukarratti fannifameef. Fannoon warqeerraa hojjetamuunsaa qulqullummaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos agarsiisa. Fannoon meetiirraa hojjetamuunsaa immoo kabaja waaqummaa Yesuus Kiristoos agarsiisa. Kiristaanonni jaala fannoof qaban irra kan ka'e morma isaa irratti illee ni hidhatu. Darbee immoo naxalaa yookiin baaqee isaa irratti ni hojjechiifatu. Dargaggoo Abarra Dajanee jedhama. Jiraataa godina addaa naannoo Finfinnee magaalaa Buraayyuuti. Baga ayyaana yaaddannoo ifa fannoo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'e. Ayyaana gaarii. Mutakeha madote ya Koto 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 mareme Koto 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 mareme Koto koto Fannoon Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos caabaansaa keessumaa amma maal jedhameetti himama kan harki Gooftaa keenya mirgaa irratti fannisamee ture sun biyya keenya jira jedhameetu seenaansaa dubbatama. Kun ammam dhugaadha? Fannoon Gooftaa maaliif akka saddaan jechite? Egaa akkuma seera mana kiristaanaa keenyaa fi kitaabolee seenaa mana kiristaanaa irratti barreeffame akka jirutti fannoon Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qotamuunsaa maskaram gaafa 17 jalqabame kan inni fannoon kun awwaala keessaa argamee bahee bitootessa gaafa 10ti. Ji'a ja'a booddee jechuudha. Bitootessa gaafa 10 fannoon Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos awwaala keessaa argamee bahee kuni Golgotaatti mana kiristaanaa ijaartee mootitti illeeniin Golgotaa mana kiristaanaa keessetti. Yeroo kana yeroo sanatti lolatu ture. Lolli kun eenyuuf eenyu gidduutti saba Israa'eliidhaaf biyya Roomaa gidduutti lolli uumame. Yeroo sana biyyi Yerusaalem bittaa warra Roomaa jala turte. Yeroo kanatti fannoo kanaan mallattoo fannoodhaan loliisa lolaa turanii. Yeroo sana keessumaa keessatti bara 60 hanga 70tti olaalle manni kiristaanaa Yerusaalem gubatee kiristaanonni bittinnaa'anii qormaata guddaatu ture. Yeroo sanatti warri Oriental Church jedhaman obbolaan amantaa addunyaarra jiran 5 fannoo Gooftaa Yesuus Kiristoos eebba namaaf kennisiisu yeroo gadi ba'e addunyaa hundaaf kan ife kana garaagara qooddanna jedhanii garaagara qooddatan. Yeroo isaan Oriental Church yookaan kiristaanonni ortodoksii addunyaarra jiran 5 yeroo gargar hiratan biyyi keenya yeroo sana biyya Gibxi jala Iskindir jala waan turreefi yeroo sana fannoon Gooftaa Yesuus Kiristoos inni gara harka mirgaadha carraan yeroo itti bu'u warra Gibxiidhaaf yookaan immoo warra Iskindiriif bahe. Haala kanaan gara Afrikaa dhufe. Fannoon gara Afrikaa dhufe kun biyya Gibxi keessa Iskindir keessa ture. Yeroo sana gaa biyya Gibxi yeroo ture biyya kana kan bulchaa turan yeroo sana Atsee Daawit jedhamu. Yeroo sanatti Atsee Daawit yeroo bulchaa jiran sana uummata kiristaanaa biyya Gibxi keessa jiru irratti rakkina guddaa qorumsa guddaatu irra gahe. Yeroo sana yeroo qorumsi guddaan isaan irra gahu Atsee Daawititti iyyatan kiristaanonni mirga dhabne mootiin biyya kanaadha mirga nu dhowwate iyyummaa guddaa keessa jirra qorumsa keessa jirradhanii yeroo gaafatan Atsee Daawit xalaa barreessanii akkana jedhan mootii warra Misiraatiin
saboota kiristaanaa achi keessa jiran sanaaf mirga kiristaanummaa kenniif yoo laattuuf ta'e garuu galaana Abbayyaan sirraa dhaabaa jedhu. Galaanni Abbayyaa irraa hojjetamaa jiru kun bara sanaa kaasee qormaata akkasii qaba ture. Yookaan galaana kanan sirraa dhaabaa yookaan loltuudhaan si lolee si injifadha naa gadhiisi yeroo inni jedhu yeroo sanatti mootiin biyya Misiraadha. Mootii biyya Itoophiyaa Atsee Daawitiin sodaatee maal jedha? Qabeenyan sii kennaa, ilka arbaan sii kennaa, wantoota garaagaraa gati jabeeyyii qaalii ta'anan sii laadhaati nadhiisii jedhee ture. Yeroo kana isaa Atsee Daawit maal jedhanii? Lakki ani warqee sin barbaadu, mi'a gatii qaalii sin barbaadu, ani kanan barbaadu fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos isa eebba namaa kennisiisu suuraa giiftii keenya maaramii kan Luqaas kaase isa naa ergii jechuudhaani yeroo sana mootiin sun sodaateetu niwaa'ee qiddisaatii kana yookaan immoo fannoo harka gara mirgaa kana gara Atsee Daawititti erge. Atsee Daawit fuudhaniitu deemaa jiranii karaa Sudaaniitu dhufanii sanaa addoo jedhamtu yeroo ga'anii sanaatti isaan hin boqotanii eddasii booda kan isaan irraa dhalate Zaraa Yaaqoob fannoo sana dhaqee biyya sanaa fide fannoon sun gara Itoophiyaa dhufe. Yeroo gara Itoophiyaa dhufu akkas ta'e fannoon kun iddoo gaarii haa taa'uudhaanii abbootiin amantii lafa ofii isaanii yaadan kaa'uudhaaf yaalanii turan. Yeroo sanatti garuu fannoo koo iddoo fannoo kaa'aa kan jedhu Waaqayyo immoo ergamoota isaan dubbate. Iddoon fannoo kun eessa akka ta'e ituu barbaadanii biyya Walloo keessaatii Giishen Ambaasal Awuraajjaa iddoo jedhamtu iddoo mallattoo fannoo qabdu Waaqayyo ergamaa isaa Uraa'eliin itti agarsiise fannoo kana dhaqanii achi kaa'anii amma fannoon gooftaan itti fannifame garii harka mirgaasaa biyya Itoophiyaa keessa biyya kutaa Walloo Ambaasal Awuraajjaa keessa jira jechuudha. Kanaadhaaf inni kun immoo gara biyya Itoophiyaa kan inni gale maskaram gaafa 10ti kabaja guddaa kabajama haala sanarraan kan kaasu sirna ta'eetu ayyaanni masqalaa kun illee kabajamaa jechuudha. Kuni ayyaana masqalaa sababeeffachuudhaan qophii addaa waldaan duukaa bootaa isiniif qopheessedha. Waldaan duukaa bootaa ayyaanota dirree manni kiristaanaa keenyaa kabaju adda bifa ho'aa fi bareedaa ta'een haala kanaatiin kabajuun ni beekama. Ammas kanatti aansuudhaan daawwattoota keenyaaf faaruu obboloonni keenya gamtaan faarfachaa gara dirree masqalaatti deemaa jiran keessaati tokko sin afeerree walitti deebinaa waliin tura ayyaana gaarii. Samirraa garbuun kee bilisa nu baasee roobni kee nurraa golboobeera yaanni kee. Samirraa garbuun kee bilisa nu baasee roobni kee. Ofuma miti adeemsa keenya nuuf sirreessi. Galaana cubbuu nu ceesise. Simalee kan nuuf ta'u hin jiru. Arjaan akka kee tasa hin jiru. Nu waamuun kee samirraa garbuun kee bilisa nu baasee roobni kee nurraa golboobeera yaanni kee. Ofumaa miti nu waamuun kee samirraa garbuun kee bilisa nu baasee roobni kee nurraa golboobeera yaanni kee. Ofumaa miti nu waamuun kee furmaanni keenya wallaalame nama biratti tuffatamne galmeen keenya siin haareffame. Misraachoo keenya lallabame. Samirraa bilisa nu baasee roobni kee nurraa golboobeera yaanni kee. Samirraa garbuun kee bilisa nu baasee roobni kee nurraa golboobeera yaanni kee. Ofumaa iddoot nu waamteen irraanfannoo maqaa kee faarsuus hin dagannoo. Mucummatti nu guddifate bakka onaatti nu waammate. Samirraa garbuun kee bilisa nu baasee roobni kee nurraa golboobeera yaanni kee. Ofumaa miti nu waamuun kee samirraa garbuun kee bilisa nu baasee roobni kee
nurraa golboobeera yaalli ofuma mitiinu iddoo sagarii qopheessite wanta nuuf ta'us mijeessite booddeen deebinuu murtoofneerraa arjaa ta'uu keessu baandeerraa samii samirraa garbuun kee bilisa nu baasee roobni kee nurraa golboobeera ayyaanni kee nu waamuun kee samii samirraa garbuun kee bilisa nu baasee roobni kee nurraa golboobeera ayyaanni kee. Irra deebi'uudhaan baga ayyaana masqalaa bara 2014 geessanii itti aansuudhaan obboleessi keenya Daaqoon Gammachiisaa Barraa wiirtuu giddugaleessaa irraatii walaloo tokko kan isinii dhiyeessu ta'a. Isa hordofnee walitti deebinaa nu waliin tura. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen. Tokko lama jedhee guyyaa lakkoofsisee waggaa haaraa kanatti kunoo nu ceesisee lafee cabu oolchee du'a nu baraaree haa galateeffannu Waaqa nu gargaare. Arjummaa isaatiin baroota jijjiira. Aangoon isaan dhumu hundu harka isaa jira. Kaleessa kan ture darbees kan jiraatu yeroo hundumaattuu maqaan isaa ulfaatu. Gooftaan Yesuus barichaa eebbisu kan dhabe argatu kan goge halalisu kan bade agalu kan maseen yaadalu kan cabe haalatu kan bade mul'atu kan beelee haa qufu kan bees haa dhufu kan dheebote haa dhugu kan jaamessa haa argu kan daldaluuf bu'aa nu haa oolchu du'a kan qotuuf barakaa nuuf haa kennu nagaa kan faarfatuuf qooqa kan dallaneef seeqa kan wal jibbuuf jaalala warra leexaaf gaa'ela wallaalaaf beekumsa nu haa oolchu jeequmsa. Jenneetu eegalle bara Maarqoosii karaa keenya ragee gooftaan Yesuus kun warraan dhugee masqala mootii ayyaana kabaja fannoodhaaf tokkummaadhaan kaana. Meeti koo dubbanna yaadannoo masqalaa nama hundaaf miti kan hubateef gala. Yihuudoonni naaffaan kan dhoksanii turan fannicha balleessuuf kosii irra tuulan. Waggaa 300 ture awwaalamee namni sirraanfatee waa'een isaa dhiifamee ilmi elleniidha mootiin Konstantiinoos mootii jaallatamaa mallattoo fannoodhaan lolee mo'ateera jechuun yaadatama. Haati isaa ellenis wareega wareegdee osoon irraanfatiin wareega ishee eegdee fannoo isa dhokate barbaaduudhaaf yaadde deemteetu gaafate Phaaphaasii Maqaarisii dabalataanis maanguddoo Kiraakoosii isaanis itti tulluuwwan sadanii iddoo gatamosii. Elleniinis kaatee subaa eegaltee maal gochuu akka qabdu isheetti mul'atee xombora qopheessuun daamotii hojjechiiste ixaanaan dabaltee abidda qabsiiste. Aarrii ixaanichaas fannichaaf sagade iddoo isaa mul'ise fannoo isa bade fannicha baasuudhaaf qotuu eegalanii bitootessa 10 fannicha argatanii. Nutis kanaafidha xombora kan gumnu waggaa waggaan masqala jennee kan kabajnu bacaqii gannaadhaa keessa nu dabarsee margis nuuf lalisee abaaboo daraarsee booqaa birraan nu ga'ee isa humna nuuf ta'e ni galateeffanna hundumtuu wal ga'ee. Kaan iyyoolee jedhee damaraa damaree jaalala fannoodhaaf kan galeef kan bare ollaatti wal waamee wajjin dhugee nyaate kan gadde gaafate kan hin qabneef laate. Akkasiin kabaja ayyaana masqalaa isa nu oolchate harka diinaa jala fannoon humna keenya furaa lubbuu keenya kan nuuf kennu humna nuuf kennu jabeenya jaalala isaaf qabnuuf mormatti hidhannee luba harkaa gajjennee kabajnee dhungannee fannoo keenyan kun ofii cinna malee kun egaa waadaadha dhugaatu nuuf gale. Yommutti kabajnu kabaja masqalaa jaalalaan haa ta'u jaalalaan eegala utuu waliin caalchisin lagaaf gaaraan qoonnee walamachuu dhisnee maqaa walii dhoofnee ulaagaalee lannee bifaa fi qabeenyaan baay'ee guutameera lapheen keenya ammeenyaan kan darbe darbeera kan dhufuuf qophoofna waan gaarii qofaadhaaf maqaa walii dhoofna kan beelee nyaachisnee kan dheebote obaafna kan gadde jabeessuun daares daara baasna akkuma biraanfaa keessummaa simanna qobbuus hojjenneef waaqayyotti himanna qalbii jijjiirrannee dhiifama arganna. Akkuma siyaaqfaa haayaan waan gaarii waaqni nurraa qabu wanta gaddaa faarii akkuma Yaaqoobiin jabeessinee haa qabnu ammati nu eebbistutti sin gadhiisnu haa jennu. Akkuma Yoosefiin ataanoo manamaa namni amaname waaqaan kabajama akkuma Daawit fa'aa akka Solomoon fa'aa mana waaqaa ijaaruu maaliif nurraa hafa akka Phexros fa'aa akka Yohaannisii hordoftoota gooftaa kan Yesuusii akkuma tolootaa akka qulqullootaa sodaattuu hin taanu nuti ijoolleen gootaa dhugaa baanaaf malee wangeela qulqulluu waaqayyootti malee garaadhaaf hin bullu. Kan akka Soomsoon fa'aa ulfina isaa dhiisee dubartoota ormootaa wajjiniin kan ciise
kan booddee ishee ilaalti haati manaalootii utubaa soogiddaa taatee hafti yooti biyyi lafaa kun akkas nama gooti sirbaaf machiin miti kan kabajnu nuti ayyaanni masqalaa mootii ayyaanaati kan irratti eeguuti kan guute eebbisi gara qajeelaatti yaawwaaq nu deebisi kanarraa nu geesse waggaadhaan nu gahi duubaan hirkoo ta'e duraan dungoo ta'e nu eegi nu tiksi kan dhokkate ibsi kan laafe nuuf cimsi madaa keenya qoorsi seexanicha joorsi nuuf immoo baay'oota akka yoobiin obsi akka biraam amantii yaamaa akka yaanne nama hundumaatti jabeessi nu dhaabi hanguma dhumaatti galanni waaqayyoof haa ta'u. Lola fanno saatiin ajjeese Lola fanno saatiin ajjeese fanno saatiin namootaaf jaalala nuuf hiree fanno saatiin namootaaf nageenya nuuf hiree namootaaf jaalala nuuf hiree fanno saatiin namootaaf nageenya nuuf hiree lola Lola fanno saatiin ajjeese Lola fanno saatiin ajjeese fanno saatiin namootaaf jaalala nuuf hiree fanno saatiin namootaaf nageenya nuuf hiree jaalala nuuf hiree fanno saatiin namootaaf nageenya nuuf hiree Lola Lola fanno saatiin ajjeese Lola fanno saatiin ajjeese fanno saatiin namootaaf jaalala nuuf hiree fanno saatiin namootaaf nageenya nuuf hiree fanno saatiin namootaaf jaalala nuuf hiree Lola fanno saatiin ajjeese Lola fanno saatiin ajjeese fanno saatiin namootaaf fanno saatiin namootaaf jaalala nuuf hiree fanno saatiin namootaaf Jalalan undaagote nama fayyisuuf fannoorra oolte Jalalan undaagote nama fayyisuuf fannoorra baay'ateera baay'ate jalaalike yaa waaqalata baay'ate jalaalike Bayate jalalike Latake jalalo nundagote Nama fayeso fanora olte Jalalo nundagote Bayate jalalike yawagalatake Bayate jalalike yawagalatake Jalalo nundagote nama fayeso fanora olte Jalalo nundagote nama fayeso fanora olte Bayate jalalike yawagalatake Bayate jalalike yawagalatake Jalalo undagote nama fayeso fanora olte undagote nama fayeso fanora olte Bayate jalalike bayate jalalike amma akkuma argaa jirtan dirree masqalaa faarfachaa waaqayyoon galateeffachaa
bakka ayyaanni masqalaa akka biyyaalessaatti kabajamu handhuura magaalaa Finfinnee dirree masqalaatti argamna. Egaa kanatti aansuudhaan gaaffii abbaa keenya waliin taasisaa turre gaaffii isa xumuraa fi hawaasa Oromoo faana wal qabatu irratti yaada isaanii nu kennu. Tole abbaa keenya egaa keessuma addatti jechuudha. Tokko akka mana kiristaanaa keenyaatti hin kabajna. Kan biraa immoo uummanni Oromoo akka aadaattis ayyaana kana akka ayyaana guddaatti kabaja. Keessumaa ayyaana mootii masqalaa jedhameetu beekama. Kana irratti wal qabsiisee barsiisaa fi aadaa uummata Oromoo faana wal qabsiisnee ayyaana masqalaa maal jechuu dandeenya? Egaa akkuma beekamu ayyaanni masqalaa sirna mana kiristaanaadhaan hiikoo hafuuraa kan qabuu fi seenaa mataasaa danda'e kan qabudha. Garuu hawaasa keenya biratti akkamittiin ayyaaneffama kan jedhu ayyaanni hafuuraan sirna mana kiristaanaa keessatti ayyaaneffamu kun gara aadaa hawaasaatti immoo lixee hawaasaa wajjin ol fudhatee akka itti gargar hin baasne ta'ee jira. Fakkeenyaaf ayyaana masqalaadhaa yeroo matsaafa qulqulluu irratti arginu Efesoon boqonnaa 2:16 irratti lola fannoo isaatiin ajjeesee warra gargar turan warra wal dhaban immoo walitti araarsee jedha. Oromoonis immoo yeroo ayyaana masqalaa kabaju xombooree edda qabsiifatee booda suuqa manaatti suuqeetu gooliin bayi nagaan immoo iddoo bu'i jedheetu akkuma wangeela irratti caafamee jiru uummanni Oromoos ayyaana kana xomboora qabsiifateetu dhaqee dirree masqalaatti kabaja. Kan biraan uummata Oromoo gidduutti ayyaanni kun akkuma hafuuraan ayyaana jaalalaa ta'ee aadaadhaanis ayyaana jaalalaati. Intalli heerumte ilmi fuudhee abbaa isaa fi haadha isaa irraa iddoo biraa jiru guyyaa ayyaana kanaadhaan walitti dhufanii hancootee nyaatanii walii isaanii wal eebbisanii warri firri gargar ba'ee jiru ganni kun bishaanni kan gargar baasee ture amma ifni waan dhufeef gara biraatti waan ce'aa jiraniif ayyaana masqalaa kana irratti wal argeetu hawaasni Oromoodhaa ayyaana masqalaa kana cimseetu kabaja. Achumaan ayyaanni masqalaadhaa Oromoodhaaf mootii ayyaanaati. Mootii ayyaanaati waan jedhameef ayyaana kanatti aansee Oromoon sirna gadaa keessatti ayyaana irreessaa immoo ayyaaneffata. Egaa inni kun hafuuraanii yeroo jalqabaadhaaf ji'a fulbaanaa kana keessa ayyaanni ayyaaneffamu ayyaana masqalaati. Ayyaana masqalaa kanaan Oromoon mootii ayyaanaati kan inni jedheef kanaaf. Egaa Oromoon masqala kan hin beekne tun ta'in masqala kan beeku mootii ayyaanaati jedheeyyuu kan duroonfatuu fi ayyaana kana cimsee kan kabaju. Kanaadhaaf hawaasni keenya yeroo ayyaana kana ayyaanessu sirna gaariidhaan ayyaana kana ayyaanessaa. Sirna isaa keessatti Oromoon yeroo dubbii dhugaa dubbatu maal jedha? Dhugaan ilma waaqaatiidha. Ilma waaqaa jechuun immoo fannoo irratti kan fannifame gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Kanaaf wal fudhata wal qabata ayyaana kana akkasitti aadaa keessatti ayyaanessu jechuudha. Dabalataan egaa ayyaanni masqalaadhaa Oromoo biratti ayyaana guddaadha yeroo jennu abdii sin ibsa. Amma yeroo kanatti midhaanni curqeera, midhaanni alaa ga'eera, midhaan alaa ga'e kana tuttufaasaa yeroo kanatti nyaata. Isheetii boqqolloo cabsanii dhaqanii daaraa masqalaa kanatti waadanii dargaggoonni gammachuudhaan daaraa masqalaa irratti kan waadame boqqolloo kana akka eebbaatti fudhataniitu wal harkaa nyaatu. Kana qofaa miti. Looniif illee horiidhaaf illee ayyaanni kun ayyaana guddaadha. Ayyaana kana irratti kaleessa dheengadda kaloon dhorkamee ture horiidhaaf yeroo kana gadhiifama. Dargaggeessi abdii waan argataniif dirreetti ba'anii abaaboo qabatanii yeroo isaan itti gammachuudhaan faarsan illee yeroo kana. Kanaadhaaf Oromoo biratti ayyaanni masqalaa mootii ayyaanaati kan jennuuf hiika gurguddoo akkasii waan qabuuf. Yeah.
Tole daawwattoota keenya ammoo gara wiirtuu Arsii Asallaatti singeessuudhaan yaa'ii hafuuraa irratti faaruu warabii miseensonni achitti dhiyeessan sinii dhiyeessinaan nu waliin tura.
sagantaa keenya as magaalaa Finfinneerraati dirree masqalaati hordofaa kan turtan waldaan duukaa bu'ootaa sagantaa addaa ayyaana masqalaa sababeeffachuudhaan isin dabarsaa ture hundumtuu kanumaan raawwata. Qophii kana qopheessuudhaan kan isinii waliin turre ani Salamoon Beenyaa fi obboleessa keenya Mirreessaa Tuujubaatii ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.